taa'eena waraanu ergaa seetanaa naaf kennameedhaan. Ergaanum tanaa kennamee sarraa jedhe biroo. Mee naa kenname isa iddicha nan dhaga'een dubbisa. Qorontos tokko Qorontos lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkan oloo fi hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'eena waraanu ergaa seexanaa naaf kennameedha jedhe. Koi wangeelarraan dubbisaa jiru. Yoo barbaadde isootti qophii kana. Dubbis yoo akkana jenne ta'e anniifaman gaafadha uummata kana irratti. Qorontos Tokko Qorontos lammaffaa boqonnaa 12 kana qofaan deebiti bar ganaan sii fida. isa lammaffaa meeqatti? Boqonnaa 12 lakkoofsa 7. Mul'ata barsu. Mul'ata jechuun waan isatti mul'ate sana kaa'ee seexana fideetti mul'isaa ture moo mul'ata bar ergaa yookaan mul'ata kan inni argaa ture sana. Seexanadha maal taate maqaa isaatiin maal taatanii macaafata akkana dhaabamti Qorontos lammaffaa boqonnaa 12 naa dubbisme kana qofallee miti bar baay'eedha malee inni waan gaarii illee hojjetu bar waan gaarii hojjedhu bar ilaal seerichi seera hafuura akka ta'e nu hin beeknaan ani garuu nama foonii isa cubbuu jalatti gurgurameedhaan waan inni babaasu Sobii kee mata duree dubbisish as baasi. Mata duree masaarraa uun ibsa soba akka ta'e maayidha beektaa mata dureen isaa? As baasi naa dubbisa akkan kijibe. Wanta gooftaan yeroo adda addaatti isatti mul'iseedha. Wanta gooftaa jechuun eenyu? Yesuus miti? Lakki Yesuusin miti maal taate? Yesuusin miti seexana jedha maal taate dubbisime. Wantee bakka sammuun kee fayyamati. Baasii dubbisish. As baasime. Biroo si agarsiisa. Ilaali kee waan biraa dhiisi. Mata duree masaarraa kaana. Mata duree barreesse maal taate? Mata duree barreessititti barreesse kitaaba afaan Amaariffaarraa naa baasi meerree mata duree siin baasa ish afaan Amaariffaatti deebisaa laal. Afaan Amaariffaatti sii deebisu laal utaati laaltu laal. Meerree mata dureen meerre naa agarsiisime isintu yoo afaan Oromoo injiru isin warra afaan Oromoo duriyyee waan taataniif kitaabatti dabaltan malee macaafni afaan Oromoo afaan Ingiliffaan qabu afaan Amaariffaan qabu afaan Arabiffaallee qabu afaan hundinuu laanguweejiin hundinuu hin qabu mata duree isin warra afaan Oromoo kitaabatti dabaltan isin iyyuu warra biddaate akka macaafti jedhutti Maatiyoosin boqonnaa 5 lakkoofsa 16 17 irratti namni walakkaa jecha takkaatti dabalellee warra biddaate waan jedhu. Ali maalidha beektaa? Qorontos ammaa dubbi. Macaafi keessa koi sobuun cubbuu akka ta'e isinitti himuu quraanni isin maa sobduu? Maa macaafatu jedhaara maal ta'aa jirtaati kunooti cubbuu maalii tiree cubbuu soo ta'e Paawuloosiin kunoo maal jedhaara mul'atan masiin jedhamne dubbisish. Sobuun akka cubbuu ta'e maa isin hin barsiifne quraanni? Sobbuun cubbuu miteedha akka macaafatan baasin si agarsiisaati ana akka inni cubbuun taane si agarsiisa dubbisi kana. Antee ganaa gudii fiddu sin. Dhugaa waaqaa ganaa gudii finna. Gudii dubbisime. Sobuun cubbuu miteedha macaafni ayi. Dubbisi. Isimee dubbisish. Mata duree isaa gaanaan maadha wanta gooftaan yeroo adda addaatti isatti mul'iseedha beektaa? Mata dureen ilaal kun yeroo adda addaatti isatti mul'ise miti. Ishi naa dubbisi kanan siin jedhe naa dubbisi. Mata duree naa dhiisi kana naa dubbisi. Lakkoofsa meeqarra? Lakkoofsa 7 irra naa dubbisi. Yalla. Eeshi maadha beektaa lakkoofsa 8 irraa immoo koonii kabar. Dubbisi 8 dhaqi maal taate maqaa isaatiin 8 hin dubbisiin dursi 7 dubbisi 8tti dabarraa maal taate. Eeshi jaarraan keessi dubbisuu danda'u. Dubbisi maal maafi mushkila jaarraa kaase dubbisi. Dubbisi. Dubbii dhugaa dubbadhuuf ejeen. Dubbii dhugaa waan dubbadhuuf of jajuu utuun barbaade iyyuu gowwaa hin ta'u ture
Ani garuu namni tokko illee waan ana irratti argeef waan ana irratti dhagaye caalaatti akka ana hin ilaalleef of jajuu nan dhiisaa jedhe. Ani of jajuu nan dhiisaa jedhe. Mul'ata ammasiin jedhame sanaaf eeyyeen akka nuuf hin jenne waan godhaadhu dubbifna kaaqoo egaa eeyyeen akka nuuf hin jenne kan godhaadhu kunoote qaalaan. Mul'ata ammasiin jedhamne sanaaf akkan olof hin qabnetti wanni dhanna koo keessa taa'ee na waraanu ergaa seexanaa naa kennamedha. Akkan of hin jajne yookaan ol hin hiixanne of hin dhaannee fi wanni na dorgaa jiru immoo ergaa seexanarraa naaf kennamedha jedhee dubbata. Maal jedha? Na waraana deemtire? Keessa taa'ee waraana yeroon of dhaaduudha yookiin of jajuudha jedhu gadi taa'e jedhee waraana danna isaa keessa deeme seexan. Waa'ee sagantaa'ee minaamin ittiin dabaliniiti. Kan keessa isaa taa'ee waraanu ergaa seexanaa miti. Ergaa seexanaa ta'e seexanarraa danna keessa deeme waraana. Seexannaan ra'uun waraanti nuni guyyaa guyyaatti wallaansoo qabnaa immoo namadee isheen nama waraanuun galatoomise inni immoo mo'amne ka ilaale saddeetiin siin dubbise kanas akkana irraa fuudhuuf si'a sadii gooftaa kadhadhee dhade akka inni narraa ka'uuf immoo wanni kun yeroo baay'ee irra deddeebi'ee gooftaa kadhataan turree jedhee bara maal taate seexan. Naayis asumattuu dhaabadhu gooftaan eenyu? Gooftaanii. Gooftaan baay'eedha maal taate gooftaan bar Museen gooftaadha Iyyoob gooftaadha hundi jara namoota baay'eedha gooftaan maal taate gooftaa jechuun nama aangoo qabu jechuudha bar. Gooftaan eenyuun jedhe kan inni bakka kanatti jechaa jiru isa ofuma Yesuusin gooftaa koodhaa jira kabaja. Bakka Yesuusin kadhate jiru. Yesuusin kadhate maal? Inni Yesuusin kadhate jenne. Maal Yesuusin kadhate jenne maalatu Yesuusin kadhate. Bakka Yesuusin nami kadhatu Yesuus ergan kadhatama ta'e waaqa ta'uu isaa maa shakkitareeti. Maal ati kadhataa jirta fakkeenyaa yoo dhufte ati na kadhatte waaqa ta'uu koo mul'isaa. Maaliifan si kadhadha ati maaliifan si kadhadha maal haasaa mucaan. Maali Yesuus nama miti. Yesuus nama miti. Qoy waa'ee nama mitii fi isa afaan gogaa ol mormuurra kan kadhate Phaawulos gooftaa kadhate moo kadhate Yesuusin. Kadhateeraan siin jedhe maal taate kadhaan rakkoo maalii qaba gooftaa jechuun rakkoo qaba gooftaa jechuun bar nama aangoo qabu jechuudhaan siin jedhe fakkeenya yoo gooftummaa barbaadde gadi agarsiisa. Waa'ee gooftaa jechuun minaaminii isa walumarraa fuutanii walitti dabarsitan sana dhiisi garaatti itti nageessuuf jechuudha. Macaafa baneensi agarsiisan walirraa miti macaafarraan si agarsiisa maal. Beekan oola baditti nageessuuf jettu inni kadhate kun Yesuus moo Yesuus mitiin siin jedhe. Yesuusin kadhateera maatu kadhataa jirtaan siin jedhe maa Yesuus kadhachuun maal rakkoo qaba maal kan bofa kadhataaru jira bar kan seexana kadhataaru jira bar maal taate kadhachuun rakkoo maalii qaba. Rakkoon qabu kadhachuun rakkoon qabu. Galatoo kadhachuun rakkoon qabu miti anamma kanan si gaafadhe Yesuus ati waan jedhe Phaawulos akka inni seexana qabu amanteetta moo namanne. Maal ta'ante situ qabaa laayis yoo meerree seexana qaba kan jedhu asitti. Okay, amma si agarsiisuu dhabeebi. Amantiidhaan qaba. Kunoo abdii biratti kennitti alaata isa si bira jiru sanatti nama waaqayyoo sanatti naa kennitti alaata. Wajjinuma xumurra taa'e gadi. Ayyee ishee kunoo maal jedhaa ilaali. Ergaa seexanaa naa kennamedha. Kana qofallee miti koy akka Phaawulosiin waan hin jaallanne hojjetaa bar. Waan hamaa malee waan gaarii hojjechuun jaallatunni. Keessa bahee jechuudha. Keessa baatee seexanni waan isheen godhaa turte ilaal. Maal jedhee? Qoy. Atama. Qoy. Abdi maal naa obsishii dubbisaa laal. Seerichi seeraa furaa ta'e nu hin beeknaa jedhe. Dhaggeeffadhu kashi ilaal nu hin beeknaa jedhe. Ani garuu nama foonii isa cubbuu jalatti gurgurameedhaan waan hin dhimma baasu hin hubadhu jedhe. Ani waanan jibbuun hojjedha malee waanan jaalladhu hin hojjedhu. Eentu Phaawulos waan jibbu hojjeta malee waan jaallatu hin hojjetu. Kan immoo akkana isa godhaa jiru seexana jechuudha laal. Hojjedha malee waanan jaalladhu hin hojjedhu. Waanan hin jaallanne nan hojjedha ergan ta'e immoo seerichi gaarii ta'uu isaa walii galuu kooteedha. Waan hin jaallanne kan hojjechuu isaatti immoo seerri akka gaarii ta'e irratti immoo walii gala. Seerri gaarii ta'uu walii gala. Garuu immoo inni waan gaarii hojjetu waan hamaa malee. Argitee? Kunoo waanan hin jaallanne nan hojjedha ergan ta'e immoo seerri gaarii ta'uu isaatti walii gala. Waanan hin jaallanne kanas
cubbuu isaa na keessa jirutu na hojjechiisa malee anatu hojjeta mitii jedhe. Kaan cubbuu kana immoo kan na hojjechiisaa jiru ana osoo hin taane cubbuu isa na keessa jirutu na hojjechiisaadha. Cubbuun inni hojjetaa ture barattoota hidhuudha, nama ajjeesuudha, dalagaa akkasii dalagaa ture. Hojii ergamoota boqonnaa 26 irratti ni argatta. Akkasi. Akka Paawulos sobus waliigalleerraa akka inni seetana qabu waliigalle miti akka inni waan gaarii hojjechuu hin jaallanne waliigalle moo waliin galu? Sobatti waliigalla waan sobaatti maal ta'eeti nagaa miti? Maal taate ishi Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 7 laal maal taate kunoo laal maal taate kunoo laal. Garuu soba kooti. Ilaali. Paawulosiin akka inni kijibsi agarsiisee bira darbuudha. Yesuus waaqatte garuu soba kootiin dhugaa Waaqayyoo caalaatti mul'atedha. Paawulosiin soba moo hin sobu? Gadi bu'i mee gubbaadha kaasiidhaa dhime maal sobaa mitiin? Bu'een dubbisa garuu soba kootiin ka jedhaa jiru eenyunni? Mee ol ba'i dura. Oliin ba'a rakkoon qabu kan soba kootiin jedhaa jiru eenyunni? Kunoo ol ba'i dubbisi ilaal. Lakkoofsuma tokko ka'ii dubbisi akkasitti namaa gala malee ammati kuttee naman dogoggorsiisuu fuudha beektaa waan akka. Lakki ani guutuu isaa dubbisee ka'ee tan sii fidee bar kana dubbisee ka'ee malee utuu hin dubbifne siin finne mare. Kalas mi'aati boqoduu isaan kana Paawuliin hin dubbisa. Paawul. Qoyika waan tokko sitti mee deebi'a. Qoy kalas mee boqoduu Paawuliin immoo dubbisa. Taraa mee boqoddaati. Miidhamaa jirta akkasiin. Paawul. Yes. Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa isa hin duune isa ijaan hin mul'anne. Nagaa Waaqayyoo nam nagaa narra bisar jirirra namaataa kam Waaqa fudhadhaan. Ati kamiin fudhatta? Kami Waaqayyoo inni nagaan isarraa namaa ta'u? Yesuus moo abbaadha moo ilma moo hafuura qulqulluuti? Okay. Ati Waaqa hedduu godhatteesi. Ati amantiin kee maali? An amantaan qabu amantaallee hin barbaadu jireen barbaada ammallee jireen qaba amantaan itti kan gulyaan jireen qaba. Paawul. Jireenyi kee ati amantiin qabdu jechuudha. Atii fi abdiin garaagaraa ati amantiin qabdu abdiin garuu amantii qaba. Amantiin isaa Pirotestaantii Peenteedha. Ati hoo galatoome ati amantiin qabdu jechuudha. Amantiin beektaa hedduu amantii namni mukalleetti amanuu danda'a. Namni hedduulleen Muhammad Khaduri Naggaadee gaala haalleetti amanuu danda'a. Amantaa jechuun waan akkasiiti. Ana ammoo amantaan qabu jireenya. Yesuusis anaatee ture ati sanaateetti amanaarta ka. Anaatee ture beektumo. Yesuus anaatee akka ture hin beektumo Yesuusis anaatee ture bar. Ammoo waan attaatu. Maala waa afaan badda waan nagaan haasoftu ture Yesuusis anaatee ture dalagaadhaan arrabsuuf himu. Ila beekta namni guddaan namni yoo waan rabbi waltaasa'edha no dhugumaan amma. Atee kana guddaa taateetii afaan gaariidhaan haasa'e Yesuusiin iyyuu sakkaaraamiidha jedhanii turanii bar nama machaadha sakkaaraamiidha jedhanii turanii bar. Nu am guddoo albaadessadhaa turani. Warroota akka keessanii kana warra rabsaar. Nu guddoo wayillee na baarroom silawaa walii galchuu feena. Ayyee shaatiyyee waaqni kee eenyu gabaabumatti naaf himi waaqni kee eenyu. Amma qoy waan tokkoof dura wal seerannee gara waan wal gaafannu dabara. Wal gaafannaa rakkoo hin jiru waaqni kee eenyu. Qoy waan tokko qof wal seerannee waan feetana gaafattu waan tokkoof si seeraadha na jala qabdeewu. Ayyee afaan qofan darbee. Qoy isaan annami narrabs isaan warri musliima kun yoo nami gaafii san gaafatu gaafii namaan deebiftan gaafii dhibii nam gaafattan lammaffarratti ammoo yeroo namaan kennita waan kan lamaan qof narra yoo an gaafii si gaafadhe an quraan kabajama ka jedhu hin qab quraan harkaa qab quraan hin qab dhaxxee naa dubbistaa jechuudha. Yoo quraan naa dubbisiin jedhu quraan naa dubbista. Gaafii si gaafadhu adonaan deebifne callaa dabartee naan beekadhu. Rakkoon qabu kanan si gaafadhu deemiitii naa deebisii ka'iitii boodarra gaafattaate gaafiin si gaafadhaadhu naafin waaqni kee eenyu. Waaqi kiyyi tokko. Kam inni tokkichi sun? Inni kun Yeesoo. Yesuus waaqaa? Yeesoo waaqa. Yesoodhuma kan waaqa dachiif samii uume Yesoodha? Si yarmirteette akkan taatu kanayyuu Yeesootu uume jibbaadha. Galatoome Yesuusin waaqa. Waaqayyoodhumatu fannifamee reebame. Nan galateeffatini waaqa galateeffadhu biroo kiyya.
rakkoon qabuuti jedhi waan ati dubbii kee irratti galatoomi siin jedhe rakkoon qabu galanni waaqaaf galuu fi kan namaa galu gargari. Atiin qara waaqaaf yeessoo minaamini waan jedhan kan gargar beekta. Mallattii gaaffiinsi gaafadhe waaqayyoodhumatti fannifamee reebamee du'e. Waaqayyumatti reebamee waaqayyootti fannifamee sammuu kan kee fula sun jira. Maal ati yeesoo waaqa jedhaan jirtu? Yeessoon har'allee waaqa borillee waaqa akkasuma waaqa. Okay, yeesoon fannifamee reebameera moo reebamne? Yeessoon fannifamee jira. Okay, reebameeras du'eeras miti? Awwaalamee jira garuu awwaala keessatti namni ka'ee gubbaa jira. Galatoomanii afeera siin hin jenne. Okay, waaqayyoo yeesoon waaqa moo waaqa miti? Yeessoon waaqa lafa gubbaa uume. Dhaqee sii dubbisa akka inni waaqa. Okay. Waaqayyoodhumatu reebamee fannifameere. Atammo inni waaqa itti amantummaa wana qoruu feetaa yonni waaqaan sii galchitta manta. Waaqaan sii qoruu miti maal taate atamma yesoon waaqaa jette waaqayyootu reebamee fannifamee ajjeefamee jedhen si gaafadde. Waaqaan nam ta'ee gad dhufee yoo ati waaqi sammuu isa siin kennin ati qara akkamiin dandeettee waan waaqa hubattaa. Aniin kanaan dura na dhaga'i yeroo naa kenna allee yeroo sii kenna yoo yeroo waliin kennin nu nam gugurda qilleensi kan irte teennee wani nu walitti yaa'ol jiru wama wanni tokkollee ni jiru anillee wasii galchuu qaba atillee wanaa galchuu qabda yeessoon atiin qara yoo waaqii sammuu isaa si keessi hin kaayini ati waan waaqa beekuu hin dandeettu kitaaba Qorontos tokko 23 akka dubbifadha nu garuu kafannifam Kiristoos lallabnaan gad buutee ati dubbiftee nami hafuura waan hunda shallagaa is garuu wanni tokkollee shallaguu hin dandeettu yoo sammuu hafuura kan akka waaqi sii kennan sii kadhadhu wanni kun sii galuu dandeettii jechuudha. Allah waa biraasin gaafadhe anamma si dhagayeera kanan si gaafadhe yesooni waaqaanaan jette waaqayyootu fannifamee reebamee jedheen si gaafadhe gabaabuma gaafee kana yookaan lakkii dhugaan sii deebisa waaqumatti nama ta'ee gara biyya lafaa dhufee waraaname fannifamee du'eessa ka'ee gubbaa jira jechuudha. Eebbifame nama waaqayyootuyyuu fannifamee reebamee illee du'aa ka'e akkasii. Ati arrabi kan kee waaqa morma waaqi si eebbisuu junaan hin jedhin onfeete nami arrabi kan kee waaqa morma akkamii waaqi si eebbisa namaan jettu. Ana kaafinan si gaafadhe akkanuma miti waaqayyoodhumatu reebamee fannifamee du'e miti yookaan lakki. Wanna dhaggeeffadhe waaqumatti nama ta'ee waraanamee fannifamee du'eessa ka'e akkamiin akkan ta'ee jettee pirooses keessoo seente gadi guuree sitti himaa dhageette gara. Eebbifame nama waaqayyo eebbifame. Okay. Waaqayyotu reebamee fannifamee du'aa ka'e dhageessanii miti nama 939 waaqayyoodha kan reebamee kan fannifamee kan du'aa ka'es waaqayyoodha eebbifame. Okay meemee Ximootos 1:1 naa dubbisi. Dubbisatiyyuu. Si dubbisu waan? Ximootiyoos agamaffaa. Isa duraa. Ximootiyoos isa duraa eeshi miraaf agam. 1:17 boqonnaa. Tokko isa dura 1:17 si dubbisa. Naa dubbisa. Ana afaan Booranaa harka qaba. Rakkoon qabaanis afaanii doorkaa qaba. Gara iyyuu ageegerii taa'u kan doone kan mul'anne waaqa tokkocha guddinnaaf ulfinni isaa ta'u ammaaf egerillee ameen. Galatoomi eebbifame mootii bara baraa isa hin duune isa ijaan hin mul'anne. Akkasumatti si agarsiisa kunoo mootii bara baraa isa hin duune isa ijaan hin argamne waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinnii fi guddinni isaaf haa ta'u waaqayyo inni hin duune inni ijaan hin argamne kun eenyunni. Amal keessa wacirtan waciruu qaran beektan gubbaa fuudhi dubbis waciriin amal wacirta gubbaa fuudha akkisan namaan balleessitan akkanaan ila san arge wacirtan qaruma wacirtan nanifatin anattu gubbaa sii dubbisa alli sitaam na dhageeffa duubin dubbisa an Kiristoo abboo kennaa galati deebis akka jabeenna nuji isaatiin hojjadhu naa kenna awwaan inni naa herreeg akka nuji isaa hojjadhu nafoo waateef galat deebisaaf nami Phaawulos an taa'ee galat deebisaaf Kiristoo Yeesoo gubbaatti atammoo gargar kutee dubbii waaqa milisuu barbaadda argite. Bakka inni miliksine maal ta'aa jirta? Ani amma gaaffii si gaafadhe malee yoo milikse
mootii bara baraa Gubba isa hin duune isa ijaan hin argamne Waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinni haa ta'udha. Waaqayyo inni ijaan hin argamnee fi inni hin duune kun eenyudha gaaffiin koo? amma kana karqallaalii sii deebisana dhaggeeffadhu. Baay'ee deebisa nama Waaqayyo. Fakkeenyi tokko sii fudhadhu. Fakkeenya naan fudhatiin kan kitaabarraa naa deebise. Oromoon mammaasii yookaan dubbii fixa yookaan dubbii fidaa jedha beekta. Mammaasiin barbaachisa seera amantaa fi aadaa Oromoolee keessatti. Mammaaksa booda mammaaksa aadaa Oromoo irra jira osoo hin taane dubbii Waaqayyoo irra jira waan taaneef dubbii Waaqayyoo naa dubbadha daraaseera. Yesus foon uffatee dhufee ilmi namaa du'ee jalaa baasee amma du'een jiru gubbaa jira. Yesus ammaan tan atiin qara zimbiloo calliftee kallattii daarekshiinii rabbiin bahuu hin dandeettu jibban. Rabbii yeesoo keessaan mul'ata. Rabbii yeesoo keessaan argama. Rabbitu yeesoo keessaan argama malee Yesuus rabbii miti jechuudha. Akkasii? Wengel Yohaanaa boqonnaa 10 qajeeltu 30 dhaqituuffadha. Naaf abbaan kiyyu tokko waaqaaf yeesoo gargar bu'uuraan hooriin. Lakkaan amma gaaffii si gaafa. Isa kana yoo dhatte immoo Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti abbaan caaloodha jedha. Kanaafuu walchaa Yesuusiin abbaan hin caala. Ximootiyoos biroo kiyya. Kun rakkoon kan kennu gubbaa sii dubbisa sii deebisa na jalan fudhatu. Gaafan anamma abaluunaan jedhi ilaal Waaqayyo inni ijaan hin argamne inni hin duune kun eenyudha gaafin koo eenyu inni Yesuusi? Ati artu qofa mana gaafat. Amma gaafinsi gaafataa jiru ilaala anamma Waaqayyo ijaan hin argamu hin du'u ka jedhamaa jiru kun ati sila Waaqayyotu dhufee fannifamee reebamee du'ee naan jette. Ani immoo Waaqayyoon inni hin duune inni ijaan hin argamne kun eenyudha gaaffiin kan koo gaafinsi gaafataa jira moo Waaqa biraatu jiraadha gaaffiin koo? Yesus foon uffatee foon namaatiin ka'is argan malee waaqummaa isaatu namni arguu hin danda'u. Waaqummaa isaa namni beekuu hin danda'u. Yesooni yoo sila waaqa hin ta'in du'ee hafuu qaba. Marroo waaqa ta'eef hin doon gubbaa jira. Ammumtallee awwaala keessa hin jiru. Foon suniin du'ee jechuudha. Galatoom. Kan hin duune kan hin duune Waaqayyoo qofaa? Gaafillee atoo gaafumda sana gaafatte wayii. Gaafadde ilaali yesoon hin duune yesoon sababii hin duuneef du'ee boolla keessatti namne Waaqaa naan jedhe. Kan osoo hin du'iin Waaqarra jiru maal jedhama ree? Amma kinni Waaqa dhugeeffattaa takka inni Waaqa. An dhugeeffachuuf ani Waaqayyo isa tokkicha kana naa himi bira dabarfadhu. Waaqayyo inni tokkichi inni jina hin argamne ka bara baraan jiraatu kun eenyunni? Kana naa himiti bira dabarfadhu sii dabarfadhaan. Yesus yoo Waaqa hin ta'in du'ee boolla keessaa ka'e Waaqa jedhamaa kan osoo hin du'in jiraate Waaqa jettee ni amantaa yoo sii fide. Atam quraan amma tanan bane si gaafannaa deebifta. Si deebisa rakkoon hin jirutti gaafinsi gaafadhaadhu naa deebise. Ani kanan siin jedhe Yesuus illee du'a ayya si deebiseen hin fudhattu. Paawuloos gubbarratti an Kiristoo abbo kennaa galatti deebisaadha. Ati reefu obboleessiyoo teettee qaba. Amna dhagayi. Gaafinsi gaafadhe si dhagaa Amna dhagayi. Karaan dhugaaf jireenyi karaan jannata Yesuus Kiristoos quraaniin hun dubbata. Amma waaqiin toon waaqii dootiin dandeenye ka gubbaa jiru kun Yesuus Kiristoos. Yesuus hin duune? Yesuus du'ee du'eessaa ka'e.
Yesuus du'ee du'a keessaa ka'e galatoome. Kan hin duune kun immoo hin duune jedhaa jira kaa hin duune tasumayyuu hin duune jedhaadha. Kana qofallee miti bar boqonnaa ja'a lakkoofsa 16 irratti illee kunooti ilaal. 6:16 sii baasa. Na dhaga kanayyuu sii deebisaa cinaan hin deemini kanayyuu harka qabnaani. Callis gaafii feete na gaafadha nama rakkoon tokko hin jiru. Gaafii feete na gaafadha. Na dhaga si gaafadha. Du'anii diiganii ka'uun duun jedhamu. Ahaa, okay. Waaqayyo immoo hin du'a ka. Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha ka kunoodhaan. Waaqayyo Isa duwwaatu karee hin fuutu si du'u. gaafachuu jiraani. Gaafii laanuma tartiiban na gaafadha. Atuma lubbamta. Yesuus du'eera. Atuma lubbamta. Maal Ati koo maal lubbame ati lubbamta? Waaqayyo du'e du'aa ka'e dhaarta ka. Waaqayyo immoo hin du'edha ka macaafa. Ragaa macaafa Hafuura akkamii si kee jiraata ka wareertu qoy. Hafuura qulqulluun na keessa jedha. Kan makaa hin qabne ka kijiba hin qabne. Hafuurri qulqulloon odoo si kee jiraate iyyuu waan akkanan hinaasuuftu. Hafuurri qulqulluun bara osoo na keessa jiraachuudha baate bar macaafa kan akkanatti naan ibsu bar akkana jedhaadha bar waaqayyo hin du'u inni Dhiisii gaafii qara na gaafadhu kan dudduuban na gaafatta siin jedhe Ali. Gaafii qara na gaafadhu kan dhiisu duuban na gaafatta. Inni hin duune kun eenyu? Du'e diigee ka'uun duun jedhamuu na dhageette. Sii jedheeti ka du'i. Okay. An gaaffiin si gaafadhe siin galle waaqayyo inni hin duune kun eenyudha gaaffiin koo? Okay. Ati agasii afaanuma kanaan sii deebisuu jiraanii? Maal jette eenyu jette? Yesus Eenyu jette Kristos. waaqayyo inni hin duune inni jaalin argama. Yesus Kristos. Yesuus Kiristoos hin duune. Yesus Kristos leenci Yihudaa. Yesuus Kiristoos. Namni dhugeeffatu du'e leen jiraata. Yesuus Kiristoos hin duune. Qolaasiyaa boqonnaa 3 dhaqi dubbifadhu. Isan na waliin duutanii du'a kaatanii Addaamiin cubbuun nam galchennaan cubbuu Addaam sun jalaa ilmee nama baasuuf Yesus Kiristoos du'ee dukeessa ka'ee cubbuu Addaam kennam galchi ilmee namarra ijjeessa. Ata gammaatu cubbuu hojjechuu baattee mana cuusi. Mansi cufanii deetteeyyuu cubbuu Addaamis si gubba jira jannata argachuu hin dandeettu. Eebbifame nama waaqayyo eebbifame. An gaaffiin si gaafadhe waaqayyo inni hin duune inni jaan hin argamne eenyudha? Ka du'e du'aa ka'e sin gaafadhe kan tasa hin duune eenyudha? Gisee agam sii deebisa afaan Oromoo sitti muu jiraani. Yesuus du'e du'aa ka'e naan jettee naa deebisaa hartaa bar kan hin duune kun immoo eenyudha gaaffiin si gaafataa? Afaan Oromootiin sitti muu jira gaashii atiin yoonsee afaan Oromoo gaafii namaa eeyyamta kun. Ilaa gaaffii. Kunoo kana laala maal taate? Rabbiin ilme nama maalirra uume siin jedhe. Rabbiin ilme nama maalirra uume? Na calla wagaafachaan oolu. Rabbiin ilme nama maalirra uume? Maalirraa kan uume itti deebina kana naafi. Rabbiin ilme nama maalirra uume? Akkam ijoollee pheenxee hedduu beekta kan Baayiboon been kana Quraan hin been asirra guurtanii nama hedduu amantaan lallaafaa karaa kan deebistanii naan xiqqoo beekta mooraliin isaanii kaatee jirti. Gaafii qofa nam gaafata. Anta akka pheenxee gaafii san gaafadhi san hordofaas keessatti. Harri san gaafadha. Quraanii rabbiin maalirra nama uume jedha. Natti hin duuba. Kitaabsii dubbisa Quraan sii duuba. Amma kan sana kan jiru. Adaraa waaqayyo. Iyyoo natti Iseen obboleessa kee. Maal taatan nama waaqayyoo isin? Maa miira keessa galtan? Al-Imraan 3:59 dubbis. Suuratu Al-Imraan 3:59 dubbis. Suuratu Al-Imraan 3:59. Iyyoo suuratu Al-Imraan. Isinii dubbisaatii miira keessan galinaati. Yeshi naa dubbistu naa dubbis. Oyyaa miira keessan galinaati kana deebisaa kaa deema maal taatan? Waaqayyo sanduuqa kana naa ibsaa kaatii deema. Naa dubbisiisiin jedhe suuratu Al-Imraan 3:59. Al-Imraan dubbifnaati kana naa ibsaa deema maqaa waaqayyootiin maal taatan? Isinirraa haa rukutamu hafuurichi. Kitaabi waaqa akkan jedhe akka isaan dubbii waaqa nu banneef hafuuris dukkan sammuu haa dukkanii sun dhiiga olichaan si dabalamayyuu ammaan jala. Atlas hidhadha. Waaqayyootiin okay waaqayyoo kan gurra namatti duuchu akkasii. Ati iyyuu waaqayyoon yoo ati deebi'uu hin barbaanne qara sallataan dhaane si deebisa waaqayyoon araaraan nam deebisa giddii hin barbaadu. Maliin afaan. Inni jaan hin argamne kun eenyu kana qofa naaf hima.
Suulatu Arimriyaan sadii shantami sagal naasoomi siin jedhee baran dhageettu afaan Oromoo. Ani miriyaa booddeetti deebinaati kanuma. Kanaan rakkisaa turtan. Quraan keessan nam dubbisiin barbaaddan. Quraan nam dubbisiin barbaaddan qoyyi afaan kitaaba qulqulluu qofa nam dur qabdan quraan allee gaffuudham. Dhaqi naasoom yoo ati hin barbaan kadhibisi. An peentee hin beeku an peentee wanni jedhamu hin jiru. Ani ijoollee peentee hin jenne ani amma caafa siin gaafataadha. Gadi buutanii maal taatan? Nama waaqayyoo miira keessaa ba'a maal taatan? Biroo kiyya lakki miira keessa. Nama waaqa Paawul. Wanni miila keessa hin jiru Ali nama wanni miila keessa. Miira keessa hin jiru. Hin jiru. Maal taatan? Ani gaaffii siin gaafadde naa deebisaa kaatii kaanitti dabartanii yoona wallaaleeyyuu kunoo namoota bebbeekoo meeqaatamatu jira. Kanan isin gaafadde inni hin duune inni jaan hin argamne eenyudha? Yoo hin dandeenye nama dadhabinaa jedha gaafaddaati. Afaan quraanirra sii deebisa baasi naa dubbisiisiin jedhe biroo kiyya. Kitaaba qulqulluu callaan hin yaanu. Quraana mistirii jinniin barreessite duukee jira. Barsiisa. Eebbifama nama waaqayyo maal taatani yoo isaa akkana ta'e immoo Yesuus Kiristoosiin seexanni fudhattee bara gaara ba'aa turte yoo isaa macaafumtinuu kan seexanaati. Isa nama seexanni bara Yesuus Kiristoosiin fudhattee gaara irraa utaale jettee gaara irraa utaalchiftee. Yoo dhugumaate naannoo sagalee rabbii dubbadha naan jettu waan kan callanatti quraanii sagalee rabbiiti moo sagalee jinniiti? Isinitti hima rakkoon kan macaafanaa deebisaa kaati achi deema rakkoon hin jiru miira keessan galinaati. Macaafanaa deebisaati gaafa macaafa xumurre achi deemna gara seexanaatti ni deemna. Seexana jechuun macaafa keessatti aangoo gurguddaa kan qabudha. Kan Yesuus Kiristoosiin illee harka qabatee deemee kan gaara irraa utaalchisaa turedha. Kan illee xumura irratti akka inni duullee isa godheedha. Isa kana jechuudha seexana jechuun akka macaafaatti. Gahee gurguddaa qaba macaafa keessatti. Waaqayyoo wajjiniin marii godhanii kan nama ajjeesaa turan, kan nama jallisaa turan, walgahii waaqayyoo keessatti kan argamaa ture seexana jechuudha. Iyyoobiin boqonnaa tokko lakkoofsa lamarraa kaaftanii yoo dubbiftan illee macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 18 irratti yoo dubbiftan waaqayyoo wajjiniin marii godhanii nama ajjeesaa turan. Seexana jechuun gahee guddaa qaba. Biiroo waaqayyoo keessa dalaga. Seexanan tuqina akka waan jibbaasaa qabdani. Atam gaafii ansi gaafadhe ijoolleen pheenxee tokkan gaafii san gaafatte kan hin jirtu ani san hordofatu isaan gaafii callaa nama gaafatan gaafii maal gaafatanii numa isan gaafatan quraan naabanii siin jedhe quraan naaban amma akka baay'ee bobante kan quraan naasoon bani naasoon. Miira keessaa baati isinii banaa quraana isinii banaa ka macaafanaa deebisaa kaati gara sana naa deema. Macaaf qaree giree fuutu kun abdii gaafachuu jirta simboona na gaafata turte. Gaafanne sin gaafadde kan si gaafadde naa deebis. Kan si gaafadde naa gaafin si gaa quraan keessa si deebisa quraan naabanii siin jedhe. Quraana keessa waa'ee macaafanaa de. Waa'ee macaafa quraana keessa quraan qaba quraan naaban sagaleen sheexana qabatee jira sodaate. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaad. Nagaa jirtu fayyaa qabduumi. Jirra wallahi alhamdulillah jirtanii. Bareeda alhamdulillah raajiidha isaa raajii wajji dubbachuu jirtanii. Hin beekne ustaad raajii ta'uun oolu sirra gurra keellee waaqayyoon duuchanaan jedhe. Waaqayyoon duuchine jedhiin kaatillee. Hin duuchuun jedhe anis aboon irratti hin qabu dheeraan amma. Waaqayyoon ni jedhaa jiru kun aboon irratti hin qabu. Afuurri akkana isa dubbisu kun isarraa rukutamuuti. Mee xiqqoo si wajjin haasaa jedheeti. Isaanii jiruudhaaf dhaloota bidda guurkuun isaanirraa buqqa'u dhiiga olichaati. Isaanirraa dhiiga olichaa jiru qabeeyani. Hoolaa nu yaadachiisin mee beeleetiin jira amma. Dhiiga hoolaa kan barbaadu seexaana qofa. Dhiiga olichaa jedhee akkuma san iyyuu yoo namaa jettee badee xiqqoo siidha. Amma sa'aatii kana beelee jira wallahi dhugumaaf. Dhaloota hedduu jannatarraa kan dhowwaa jirtan. Maal jannata irraa dhoowwina miti qoy meeroo takka wajjin haasofna. Akkam naga jirtaa mi'ati? Nagaan beekta nama waaqayyoo waliin jirurraa nama dhufa malee. Maal nuti waaqayyoon wajjin hin jiru isaa maal nuti maal seexana seexamu? Hojii waaqayyoo maal hojjannere waaqayyo si wajjin jiraate. Muslima malee ka hojii waaqayyoo hojjetu maaltu jira? Isaa kiristaani maal hojjetaati ciisaa bulta halkan guutuu muslimni salaataa bula. Inni kan rabbiif jechan sagal. Akka jaartii wajjin ciifteen kaatee akkasuma qajeeltee osoo wanta kan dhiqanne akkasuma deemte. Ati maal hojjetta isaan muslimni
Sooma soomna. Salaata salaanna. Halka guyyaa halka. Cubbuu bishaan sadii dhiqanii dhiiga Yesuus balleessa biroo kiisha. Dhiigni Yesuus kamaaleeti kaballeessu. Samaalee Yesuus anatu si du'aa niqatiin siin jedhe sirraa du'eessa. Seera rabbiitti wanna jedha. Qo'ee gara biraa seenaa isaa dhiismee kana yeroo takka. Ati Yesuus waaqa jettee amantaayyuu. Aliinuu na gaafachaa ture amma nattu gaafii si gaafata dhiisa aliin na gaafateera amma quraan naaban gaafii wayii si gaafadha obboleessa ko. Ishii jedhe. Ayyee shahaada jira nama jedhan san seensaa jamaa. Suuqii wayyaa. Ela. Gaafadhu goobat. Okay. Quraani sagalee rabbiiti moo maali? Sagalee jechuun maal jechuu? Jecha rabbiiti moo? Jecha rabbiiti. Sagaleen jedhin jecha jedhi. Sagalee jechuun Boorana biratti waan nyaataati. Okay. Yes. Nami maalirraa uumame akka quraanii sagalee rabbii jechi rabbi sun dubbatu jechuudha. Waa hedduurraa uumame. Sadarkaadhaan waa hedduurraa uumame. Uumamni duraadha biyyeerraa ergasanii qeexxaanoo bishaanirraa bishaan ammoo gara dhiiga ittitaatti jijjiirama. Ergasanii ammoo waan akka ulaadhaa ta'a san boodaan ammoo kutaa foonii ta'a san boodaan lafeedha achi boodaan ammoo lafeetti foon uffifama. Bifa kanaan uumaman. Okay. Namummaa tokkochatti waa'ee gara 7-8 irraa uumame jechuudha. Sima kanatu sima as jiru kanaatu sima as jiru kana kama dhaabatu kanaatu akkasitti tartiiba kana keessa dhufeetiin dhalate malee akkuma bar atiin kun bar abbaan kan keetifaati kan kee wajjin ciisanii bishaan achirraa ba'eessanii. Bishaan achirraa ba'eessantu garaa haadhaa keessa bula. Achi boodaan ammoo garaa haadhaa keessa erga bu'een booda bishaan sun hin jijjiirama. Gara kutaa foonitti jijjiirama jechuun gara dhiiga ittitaatti jijjiirama. Akka ulaadhaa ta'eetiin argama jechuudha. San boodaan ammoo kutaa fooniidhaa ta'a. San boodaan lafee ta'a. Lafee erga ta'een booda yeroo muraasan booda rabbiin lafee sanitti foon biqilchaa jechuudha. Akkasanitti uumamtaatummaan kun. Fula tokko dhiigitti ta'edha. Fula tokko bishaan jedha. Kitaabii qulqulluun ammoo yoo dubbatu waaqi nam biyyirra suphee uumeedha. Kan tokkocha akkamii waaqi nama walitti qocee waan gargara walii guuree walitti qaqqabee nama uumu waaqi guddaan jabeen kan kun kan walitti guuraa oolu. Waan macaafaan kaasiin kaa macaafni way macaafni waa namatti maayii natti himtaasa macaafni maal dubbata waan uumama namaadha waan tokko waan ibsuun qabu natti ni minsan ani quraana qofarraa natti na gaafadhu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sadarkaadhaan isin uumee jedheetiin dubbata quraana keessa jira inni kun sadarkaadhaan kan uume quraana keessa nutti himeetiin jira kun hundi isaa sadarkaalee namni ittiin uumamuudha. Kitaabii quraanaa akka dubbatutti yeroo jalqabaatii fi Makka Madiina waaqota 360 jira. Waaqota 360 kan Makka Madiina jirte kana waaqota 360 Makka Madiina waaqeffamuu marroon qabneef waaqota 360 kun Allah qofatti akka deebituuf Nabi Muhammad jalqabaaf labsuun dhufe nama kan cufa dhaane achi deebiseedha. Kitaaba quraanaa keessatti yoo jecha rabbi taate ilme nama ajjeesi karaa kana deebisii akkamiin jedha. Tokkoffaadha Makka Madiinaa keessatti waaqayyo tolfamaatu jira kaati jettu sirriidhaa miti inni kun. Siigaltee sirriidhaa miti. Na dhageeffadhu. Makka Madiinaa osoo hin taane Madiinaadhaa miti Makkaadha. Makkaa Kaabaa biratti Hubal jedhantu jira. Waaqa tolfamaa Hubal jedhamu damee 360 qaba jechuun dhakaa xixiqqaa ka'anii guddaa tokkicha duuba ala ka'anii kaan ammoo garaa keessa mana keessa kaan ammoo ala keessa kaanii 360 naannoo san ture. Inni sun waaqa tolfamaa jedhama. Waaqa tolfamaa Hubal jedhamu maqaan isaa Hubal jedhaniin akka walii garaatitti isa san waaqa isaatiin turan naannoo sanitti. Allahin keessa hin jiru isa kana keessa. Dhakaa san keessa takka seenaa keessatti seenama keessa seenaa quraana hadiisaa miti. Seenama addunyaarra barreeffame keessatti Allahin waaqa tolfamaa Makkaa bira jiru yookaan Kaabaa bira jiru yoo jettee ati fidde amma kana kun waan waman beeku siin jedha. Hin jiru waan akka seenaa akkasiidha. Waaqa tolu Allah ka jedhamu dhakaa san keessa hin jiru. Dhakaan 360 Hubal jedhama maqaan isaadha jechuudha. Okay, isa san ammoo inni sun Makkaa Kaabaa bira ture erga sani Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam bara 8ffaa erga godaananiin booda Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam biyya san seenan. Gaafa seenan ammoo Nabi Rabbiidha alayhi salatu wassalam nama tokkoon ajjeefne yaa goobas. Ummata san walitti qabaniiti waaqa tolfamaa san diiganii jiran naannoo san balleessanii jiran waaqa tolfamaa 360 guutuu isaadha balleessanii jiran
maal jedhan uleetti qabanii osoo harkaan hin tuqin wanni achi jarri waaqessan san guutuun dhakaan sun guutuun caccabeetiin dhumate kun nabiyyummaa nabi Muhammad waan mirkaneessatu isa tokko isa kana. Nabi Muhammad harkaan hin tuqne uleetti akeekanii jennaan guutuun caccabdee dhumatte baasaa jedhanii nabi Muhammad alayhi salaam hin darbanii san boodaan rabbii tokkichi isaasii ol jiru malee waan biraa waaqessina jedhanii ummatatti himan san boodaan ummata yeroo san jiru ka waan kana waaqessu walitti qabanii ani maal isin godha jechuutti yaaddan jennaani ati irra caala namaati wamaa waan tokko waan nun gootu ati caala namaati ilma caalaa keenyaati nama gaariidha jedhaniin jennaan nabi Muhammad alayhi salaam idhabuu faantum xolaqaa deema isin gadhiifamtanii jirtanii waan barbaaddan hordofaati garuu ammoo deemaa wanta akka isin ajjeessu jedhanii nabi Muhammad alayhi salaam gadhiisan. Ati eessaa fuuteetiin nabi Muhammad giddiidhaan amantii islaamaa qabsiisan kan jedhu eessaa akka fuutan hin beeku nabi Muhammad hin dirqisiifne nabi Muhammad waan san caccabsanii uleetti qabanii jennaan uleedhaan iyyuu hin tuqne osoo hin tuqin wanni sun badde waqul jaa alhaq wa zahaqa albaatil dhugaan dhufteeti dharri dhabamte jedhanii jechumaan kutte wanni sun guutuun isaatu kanaafuu akkasitti hubadhu nabi Muhammad alayhi salaam dirqiidhaan amantii kiristaanaadhaan nama hin qabsiifne siin jechuudhaaf. Amantii islaamaadhaan nama hin qabsiifne kootu garana deebi'i. Okay. Ayyee hin dirqisiifne jechuudha. Hin dirqisiifne nama tokko dirqisiisanii islaamummaa keessatti ayata suuraa lammaffaa ayata 256 irratti laa ikraaha fiddiin amantaa islaamummaa keessatti dirqiin hin jirtu jedha. Nama dirqisiisuun dhoowwamaadha. Nabi Muhammad usuu ka dirqisiisan taateeti Yahudonni qe'ee isaanii keessa turan. Maaliif islaamummaa hin qabsiifne jira? Waadaa walii galanii nagaa wajji jiraanna jedhanii jiraachuu turan. Yahudota ajjeesuu dadhaban isaa humni isaanii gahaadha. Qe'ee isaanii bira ollaa isaaniiti. Si galtee haga jarri waadaa diigdee Nabi Muhammadiin fa'a ajjeesuu yaaltutti wamata akka isaan hin tuqne nagaa wajji jiraachuu turan. Munaafiqtoonni isaanii wajjin turan. Si galtee mushriktoonni haga zamana saniitu turan jaratu waadaa diigee muslimtoota ajjeesee jennaan Makkaa dhaqaniyyuu malee waggaa 10 waliin tuqnu jedhanii walii galanii turan Nabi Muhammadii wajjin. Jaratu waadaa diigee erga waadaa walii galte waggaa 2 erga eeydeen booda waggaa 10 usunguutiin lamayyuu usunguutiin kaate muslimtoota ajjeeste. Erga jarri ajjeesteen booda Rabbiin subhaanahu wa ta'ala deemaati lolaanii jedheeni san booda Nabi Muhammad seenanii jarri ammoo dhoowwuu hin dandeenye jarri jalaa gortee jenna Nabi Muhammad deemaa isin hin tuqnu jedhanii. Malee Nabi Muhammad nama tokko hin dirqisiifne islaamummaa qabadhu jedhanii. Nama tokko islaamummaa qabadhu jedhanii dirqisiisanii hin beekan. Atuu yoo naafidde ragaa yoo naafidde ati nama jabaadha. Nama tokko Nabi Muhammad alayhi salaam irra dhaabbatanii islaamummaa qabadhu kan jedhanii. Suuratu alzumee mee suuratu alzumaar 39:12 naa baasi mee naa dubbisme. Maal dubbisiiti gaafadhu kaati. Naa dubbisu kaan sii dubbisa. Dubbisiistiin jechuu jira yookaan sii dubbisaa maali inni dubbisiisiin jedheenyu malee. Ati hin qabdu kan kee ramantaani. Okay, طيب هي دب سيف بناتي من سورة زمر ميكا إنت لا كوسا قرآن. سجل قرآن لام. قرآن لام مو قرآن. صدومي سجل قرآن لام. أيه قرآن لام سيباني تنجر أيه. دبادو. إيه. Siya bisu? Akana jedha wa umirtu an akuna min awwal al-muslimin jedha ani jalqaba muslimtoota ta'uttis ajajamee jira jedha. Akka Muhammaditti amantaa kan jalqabee tani akkamiin immoo innummaan gara amantaa ajajan. Asitti akkasin jedhu situ nu bandi hin dubatin malee ayata duraadhaa akkasiin jedhe jalqaba xiqqoo si lakkoofsuma 11 irra deebi'ee dubbisme si galcha amma maal jedha lakkoofsa 11 irraa qul inni umirtu an na'budu Allah mukhlisan lahu ad-din ani ajajamee jira Allah gabbarutti mukhlisan jechuun qulqulleessa ala ta'e lahu ad-din jechuun amantaa isaaf qulqulleessa ala ta'e kawaan biraa sabirratti waaqessine isa qofa qulqulleessutti ajajamee jira wa umirtu an akuna awwalal muslimin muslimtoota irraa jalqaba ta'utti ajajamee jira muslimtoota jalqabaadha ta'utti ajajamee jira jechuun maal jechuudha muslimtoota jecha jedhu kana afaan arabiffa afaan wannaatitti kadhu afaan oromifaatti siyaayii kuuti gabaabsee jechuudha muslimtoota jechuun warra rabbiif ajajamu jechuudha warra rabbiif ajajamu kan jalqabaadha warra rabbiif ajajamu kan jalqabaadha ta'utti ajajamee jira maaliin rabbiif ajajamu ayata ajaja dura dabreessan ajaja ayata tokko irra dabreessaniif
ajajatu dhufe ajajni kun nabi Muhammaditti alayhi salatu wassalam rabbiin kanatti ajajame jedhiiti jalqaba kan ajajamuu qabullee ana jedhiiti dubbadhu jechuun jira. Ajaja itti dhufeetti nabi Muhammadtu alayhi salatu wassalam jalqaba muslimtoota ta'utti qaba. Muslimtoota jechuun warra ajaja guutuu jechuudha. Ajajatu nabi Muhammaditti dhufe ajaja natti dhufe saniif namni jalqaba ajaja san guutuu qabu. Awwal durri muslimtootaadha ana jechuudha. Muslima jechuun hiika biraadhaati miti si galtee muslima jechuun nama ajaja guutuu jechuudha. Ajaja rabbi guutuu jechuudha. Ajaja natti dhufe san jalqaba namni guutuu qabu anaadha. Ani shirkiin dalagu dura rabbiin ana qofa gabbari waan jedheef anatu dura gabbaruu qabaadha. Kaani dubbatu isa kanaan. Alni asitti amma gara amantaa ajajamedha. Alni amja 63 irratti ammoo jalqabayyuu amantaa muslima ture Muhammadiin kun gad deebi'e. Kun asumatti wal'aani kun Quraani. Asumatti walitti deebi'e. La akkasiin jedhu yoo dubbisme yeroo takka yoo harkaa qabaate dubbisme. Atu ishi sii dubbisa na dhaga'i na dhaga'i. Ayyee dubbis. As deebi'e yeroo takka achi kasitti hin dhaga'amuti. Sammuu qabadhu kootu. Okay. Suuratu Al-Ni'am 63. Al-An'am jedhe. Jaja 63. Jaja 63 ayyesiif mana. Anis yeroo jalqabaatiif amantaa muslima ture Muhammadi dubbachuu jira beekadha. 63 jechuu isaati. Jaja 63 akkasin jedhu akkamatti jette san si banamee akkaati hubatuuf 63 dha, okay? Ayyee dubbifadhe mee atam sila amma kheetir sii galaam. Ayyee 63 jedhi malee jaja 63 jedhi. Jaha 63 jedhi fuulduraaf iyyuu akkasi qabadhu, okay? Akkana jedha sunis shariiknis isaaf hin jiru. Shariika jechuun ka isa wajjin waaqeffamu, ka isa wajjin waa hojjete jechuudha. Rabbii tokkicha wajjin. Isuma kanatti ajajamee jedha. Ajajatutti kenname. Isuma kanatti ajajame. Reefu gara amantaa ajajameedha amma jalqabayyuus tureedha akkam duuba sitti. Meena dhaggeeffadhu ka xiqqoo si dubbiseeyyuun kaaneeti maariifattasa. In dubbisu jiraame ibsayyuu siif kennuudhaafi dubbisutu jira meena. Achuma naan deem kan qofna deebisto reefu itti ajajameedha amma jalqabayyuu muslim tureedha yoo jechi rabbi taa akkamii wal gacha. Okay yoo an dubbisuun feeneeti dubbisayye tole dubbisinaaf. Bitta atillee ya dubbistallee ya dhagaye reefu ani yoom dubbisesa yoom bira gaye amma jalqabee jennaan kutu jirta. Yeroo takka yoo na dhaggeeffatte siif deebisa yoo na dhaggeeffanne dirqama kan kee dubbisiin jedha. Na dhaggeeffadhu tiin xumuraati ayyee ayata dubbisee tiin xumuraa achi booda namus siif ibsa. Dirqama kiyyaan siif ibsu muslima waan ta'eef dirqama narra jiraan siif ibsu. Waan ibsitaani Quraan qof si gaafadha akka waan si gaafannaa ibsitaani. Okay dubbisiiti gaafadhu ayyee tole. Andisi in dubbisuuti adi dubbisi ibsi ayyee. Dubbisiiti gaafadhu ayyee. Yeroo jalqabaatiif gara amantaa ajajamee 39 10 suuraaliyaa waliin dubbisuu akkasiin jedhu baniiti dubbisi amma kan. Arba eessa jechi rabbi jettee teettee ittiin qonyista biroo kish. Arraba dhiisii goobazii koo yeroo takka baniiti dubbisi. Amma akkasiin jedhe waggoon si banee si dubbisu situ wacatti jijjiire akkasii godhuun qabuun. Takka na dhaggeeffadhu si dubbisa siif ibsa. Ishi. Yookaan ammoo dubbisiiti gaafadhu ayyee uummataafootti gaafadhu dubbisi gaafadhu. Ayyee dhaggeeffadhu. Nan dhaggeeffadhu so dubbisi ishi. Sansi ibsee dabireetiin jira amantii rabbiif qulqulleessuutti ajajamee jira. Kunillee sanuma dubbata. Akkamitti dubbata hojjette siif ibsaa jira sirriitti ilaali. Awwalarraa maal jedha ayata 162 irraa jechuudha. 162 irraa si dubbisa, okay? Sanuma dubbata wama sanii wal qabatu waan biraati miti. Maal jedha? Jedhii jedha Nabi Muhammadin sanumaa wal fakkaata sirriitti xiintalli. Dhugumatti salaanni kiyya takka ibaadaan kiyya jechuun gabbartiin kiyya guutuun lama jireenyi kiyyaa fi duuti kiyyas rabbi gooftaa alamaa qofaa fi jedhii jedhaan. Rabbi gooftaa alamaa qofaa fi jedhiin. Isa qofaaf jedhi wanni an dalagu guutuun amantii jechuun isuma kana. Wanni an dalagu guutuun amantiin kiyya guutuun dalagaan kiyya guutuun keessaati jedhi. Laa shariika lahu jechuun shariikni isaaf hin jiru. Waan an dalagu keessatti waan tokko isatti hin maku. Isuma kanatti ajajame jedhi. Isa kanatti ajajame ani jalqaba muslimtootaati jedhi jedha kanallee. Ajajatutti dhufe ajaja san jalqaba muslimtootaadha Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam. Muslimtoota jechuun ammoo warra ajajamu keessa jalqabni nama ajajamuudha ajaja Nabi Muhammad dhufe kanaaf namni dura buluu qabu Nabi Muhammad mataa isaaniiti. Si galaamiti isaa fakkeenyaaf amma salaanni dirqama godhamti namni dura salaatu qabu Nabi Muhammad. Shirkii akkan dalagne akka rabbitti wamaan makne ajajamnee jira namni dura rabbiin qulqulleessee gabbaruu qabu Nabi Muhammad. Ammas zakaa baasutti ajajamnee jira namni dura zakaa baasee agarsiisuu qabu Nabi Muhammad.
waan hamaa dubbachuu dhabutti ajajamnee jira. Namni dura waan hamaa dubbachuu hin qabne Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Waan hojjetamu kam keessattuu dura jalqabni nama masakamuudha Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akkuma ajajni isaanitti dhufe ajaja san guutullee jalqaba kan qabullee muslimtoota dura kan ta'uu dhaje qabu isaanii jechuudha. Muslimtoota jechuun ajaja itti dhufe tokko kan raawwatu jechuudha. Fakkeenya muslima karaa Nabi Allah Isa, muslima karaa Nabi Allah Musa, muslima karaa Nabi Allah Nuhidha jenna. Muslima jechuun ajaja itti dhufe tokko kan raawwatu. Muslima zamana Nabi Allah Nuhi jechuun ajaja karaa Nuhitiin dhufe kan raawwatu jechuudha. Seegaltee muslima jechi jedhu kuni ajajamutoota jechuudha. Akkasitti hubadhu. Akkasitti hubadheetta amma sila atillee nag dandeetti keetii anaa ibsu mokkortee jechuudha. Yaa gooba zarra barraa dhaabbadhuuti yeroo takka akka nama sirnaatti haasawii xiqqoosiidha. Yoo siif galeen jiraanni irra deebi yoo nama mormuu barbaadde quraanni akkasiin jedhuuti jedhiiti kunoo carraa siif kenna ibsi. Anamma kunoo isa kana siif dubbachuu jira. Inni hiikni isaanii akkanaadha ifa galaadha siin jechuu jira. Yoo kun lakki muslimtoota jechuun akkasii miti yoo jette akkana jedhiiti dubbadhu. Ragaa wajji sitti haasa'u jira muslima jechi jiru akkana siin jedhe. Eewa wanna irratti afaan hin dabrin okay? Ifam sin arrabsuus illee hin arrabsinillee maan wanni sin arrabsuuf hin qabu. Ani as keessatti amma waan lam qofa akka tanaa galchite barbaada. Amma addunyaa kanirra ortodoksiin jireenya nu qofa qabaatti kaatolikiin, hawaariyaatiin, pheenteen, muslima kan keessa silaaftu jannatii tokkuma marroo taateef namni cuftii waa hubachuu barbaada. Alleen hubachuu barbaada. Atilleen hubachuu barbaadde. Ani ammoo fulatanatti iyyuu yeroo quraam irraa dubbisu quraanii fulaa shanitti waa'ee jalqaba amantaa akka inni wal dha'u anamma lakkoomsa biraan lamuun kasii kennuu hin danda'a ammoo kan irratti iyyuu walii gala. Hundayyuu naa kennite gaafadhu ati rakkoon qabdu hunda kennite gaafadhu an quraanni kiyya anatu deebisuuf sirratti dirqama ofirraa qaba okay anatu itti amana waan ta'eef hunda yoo na gaafate quraana jalqaba irraa kaasee aga xumurati gaafadhu hin gaafatin siin hin jedhu garuu ammoo wannan siin jedhe wagguwaan deebisu deebii dhageeffadhuuti lakki deebiin kan keessirri miti yoo jettee ragaa wajjin na wajjin haasofte si wajjin haasaa muslima jechuu jechi jiru maal bakka bu'aa kan jedhu Nabi Muhammad waa lamatti ajajamanii siin jedhee sitti dubbadhe kana hunda si ibsee jira okay amma amantaa kanayyuu amantaa muslima kana namni nama hedduutti akeekee nama hedduutti argisiisee jiru Muhammadiin jedhe kun walii galla. La akkasiidha biyya barsiisa islaamummaa keessa hin jiru. Barsiisa islaamummaa keessa hin jiru inni kun na gaafadhu malee jedhi walii gallaan jedhamu. Jedhi walii gallaa kan jedhamu akkanatti naasaani. Akka itti haasoftu na gaafadhu. Nabi Muhammad jalqaba amantii islaamummaa kana kan ibse naan jedhe. Nuti akkasitti namannu. Nabi Muhammadtu ibsee hin ibsinee miti. Islaamummaa kan islaamummaa jechi jedhu rabbiif ajajamu jechuudha. Ajaja rabbii guutuu jechuun walii galatti. Ajajni rabbiidha tokkicha na dhageeffadhu mee. Ajajni rabbiidha tokko lakki tokkoodha miti. Ajajni rabbiidha wal fakkaata. Bakka gariin isaa bu'uurri isaa wal fakkaata garuu ammoo yeroo garagaraatti nabiyyootatti rabbiin ajaja garagaraadha itti kenna. Ajaja jabaatu itti kenna, ajaja laafu itti kenna. Okay? Fakkeenyaaf. Eeywa. Sirriitti na dhageeffadhu mee. Meeroo takka sii ibsaati na dhageeffadhu mee sii ibsa ragaa wajjin sii dubbadhaan afaan isiin dubbadhuti xiqqoo sinaaf obsi okay Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam maal jedhanii dubbatan al-anbiyaa'u awlaadu allaat jedhan nabiyyoonni awlaadu allaatiin jechuun akka ilmaan masaanutii jedhan amantaan isaanii tokko haati isaanii garagara jechuun seerri isaanii karaan isaanii yookaan ammoo seerri isaan ittiin bulan garagara jedha isa kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti dubbateetiin jira suuraa shanaffaa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira baasee sitti mul'isa okay ayatari 47 takriban 48 si abanu 48 si bana yeroo takka 48 aywa okay maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala 48 irratti jechuudha wanzalna ilayka alkitaaba bilhaqqi jedha sitti buufnee jirra nuti kitaaba irraa waan si dura isa duraatiif dhugoomsaa fi isarrattis tiksaa ta'e quraana gara keetti buufneerra jedhe waan rabbiin buuseen gidduu isaaniitti murteessi dhugaa waan sitti dhufe irraa dabuun fedha lubbuu isaanii hin hordofin hundumaafuu jedhe seera shari'aatii fi karaa ifa ta'e taasifnee jirraa jedha hundumaafuu seera shari'aa jechuun seera ittiin bulmaataadha hundumaafuu seera ittiin bulmaataadha taasifnee jirraa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala hundaafuu
Yahudota bira Nabi Allah Musa alayhi salam seera tikenni. Nabiyoota achi dura Abrahaamitti seera kenne. Jechuun seera kenne jechuun ajaja kenne. Nuhitti ajaja kenne. Okay. Nabi Muhammaditti illee ajaja Abrahaam kenne. illee isa seera itti kenna. Rabbitu itti kenne. Okay. Eeywa Rabbitu seera itti kenne. Si galtee? Kun amma seera keessatti Karaa nabiyoota eenyuutiin itti kenna rabbiin? yeroo takka eenyummaan dhaggeeffatu. Rabbiin silaaftuu miilaan waa dhufa namuun keessaan dhufa Muhammad keessaan itti muu jira moo miilumaan dhufe? Yeroo takka dabalaadha xiqqoo si obsime yeroo takka obsi. Dhaggeeffatu okay? Yeroo tokkoon dubbadhaneeti bakka isaa bu'e. Yeroo takka innu afaan qabaate yeroo takka. Naayyamta yoo ta'e. Xiqqoo si dharrabbashin yeroo takka mee dabala. Dhaabi yoo sin jenne dhaabi ka maal taatisa? Kabajaan isinitti haasa'u jira nu kabaja xiqqoo siidha okay? Lakkaay yeroo dheeraa sin dhaggeeffadhaneeti dhiifama bakka. Eeywa dhiifama sanii fi laakiin ammoo isa geessame xiqqoo siidha waan kan ibseefi keessa okay? Akkin siin jedhe bakka kana irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedheetiin dubbata? Hundumaafuu seera shari'aatii fi karaa ifa ta'e taasifnee jirra. Rabbiin odoo fedhe uummata tokko isin taasisa ture. Garuu waan isiniif kenne keessatti isin qormaatuuf addaan isin baasee jira. Gaafii naan deebifne bitta. Rabbiin karaa miilaan dhufe Abrahaamitti himamoo Muhammad keessaan itti muu jira jedhe. Rabbiin miilaan dhufe moo jedhe gisee kan. Lakki miilaan hin deemu Rabbiin kiyya Rabbiin kiyya Rabbii miilaan deemee dhufuu miti. Rabbiin kiyya isa samiif dachi na dhaggeeffadhu kaa gooba jiko. Nabi Rabbiin kiyya malaayikaa ergeetiin karaa malaayikaatiin nabiyyootatti dubbii isaa dhageessa. Malee Rabbiin kiyya Rabbii gad bu'eetiin namni tumee rarraasuudhaa miti. Rabbiin kiyya isa samiif dachi uume isaati ol jirudha. Abrahaamitti kan ergine karaa malaayikaatiin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala beeksisa itti godhe. Rabbiin karaa saniin namatti beeksisaa jechuudha. Isa kana ammoo suuraa 42ffaa irratti gara xumuraa irratti Rabbiin ibseetiin jira. Karaa sadiin Rabbiin nama dubbisa. Karaa sadiin beeksisa namatti godha. Tokkoffaadha ofii isaatti dubbise akka Musee fa'aa dubbise akka Nabi Muhammadin fa'aa alayhi salaam dubbisee jechuudha. Lammaffaadha ammoo erga malaayikaa erga. Malaayikaa ergeetiin Rabbiin waan barbaadu san malaayikaas karaa malaayikaatiin namatti ergaa san erga namatti geessa jechuudha. Malee Rabbiin gad bu'eetiin miidhaan dhufee akka macaafni jedhu san waa nyaatee waa dhugee korbee sangaa qalanii fi ka jedhu san nuti itti namannu a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim. San itti namannu abadan. Okay? Afurii sheexanaan jiru na sheexana rajiin sun amma gar dhibiillee hin deemini tsalooti gana godhattaayi. Amma gaafii kiyya qofa naa deebisi obboleesso. Eessi deebisee jira malaayikaadhaan karaa malaayikaatiinis hin jedhe. Okay. Yeroo Muhammad faan namatti manamma afuura rabbiitti isa gubbaa jira moo maleekaa keessa jira kana waa'ee rabbi hedduun illee ni dubbatee jira. Malaayikaatu dhufa Jibriiltu dhufee Nabi Muhammaditti hima dubbii Quraanaadha jechuudha. Rabbiin waan Rabbiin dubbate san qabatee dhufeetiin Nabi Muhammadin alayhi salaam qabsiisan. Qoma isaanii rabbuusa malee qabsiisullee miti. Nabi Muhammad alayhi salaam inuma dhageeffatan malee yeroo sanii wanni isaan godhan tokko illee hin jiru. Erga sanii qomoo isaanii keessa qabata Quraan. Quraan achumatti qabata. Nabi Muhammad akka kitaaba barreeffallee ittiin kennamne shamaddadanii illee hin qabanne. Akka namni kun qara'u kana waa qabachuudhaaf yaalu kana akkasitti illee hin qabamne irraa dhoowwamanii jiran. Nabi Muhammad irraa dhoowwaman akka dubbisuudhaaf hin yaaliin jedheen Rabbiin. Nuti qalbii kan keerratti kenna dhiisatu ofirraa cadhisiiti taa'e. Nabi Muhammad qalbii isaanii irratti bu'aa erga sanii ammoo waan qalbii irra Jibriil kaayetiin deemisan achi booda namu kaanitu man dubbisan malee Nabi Muhammad Quraana barreeffamee illee ittiin kennamne shamaddadanii illee hin qabanne yookaan dubbisanii illee hin qabanne akkanumatti qoma qalbii isaanii irra kaa'amee jennaan Nabi Muhammad dubbisanii jechuudha. Akkasi Quraan. Hayyee dabala dubbadhu mee amma dubbachuu dandeessa. Misheeketa keeyyata tokko fuula 62 irratti aniif dukka buutonni koo yeroo jalqabaa Ingaati. Inshallah dabalaan bakka kan kee gaafatu dabalaan baay'ee turee jira waan ta'eef sirraa bakka bu'ee gaafatu amma haga tokko siif yaade. Gammee shaadaa kan jettu gammee kan guyyaa sun ergadhu ani si argaa hin jiru ijoolleen firii gammee jechaa jiranii ergadhu yookaan ammoo lakkoofsa 3 barreessi. Ayyee tole gammee ergadhu ka shaadaa jettu sun ergadhu ta'uu ne dabala itti fufi ayyee gaafii yoo qabatte itti fufi. Eshi Abulqaasim ulfaadhaa galatooma. Mee waa isin gaafachuu fedhe jalqaba irratti. Fakkeenyaaf amma Quraanni sagalee Rabbii yookiin dubbii Waaqaa ta'u fagaan maali? Akka ragaatti wanti dhiyeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma Nabiyyuu Muhammaditti bu'ee jedhama.
isaan matu akkas jedhee jedhama. Sanaan alatti ragaa biraan dhiyaachuu danda'a. Akka sagalee waaqaatti deeggaru jechuudha. Kun sagalee waaqaati kan jedhu dabalataan ragaan biraan ni jira. Fakkeenyaaf amma Mee ragaa bifa kamiidhaa barbaaddaati? Ragaa bifa kamiidhaa barbaadda? fakkeenyaaf amman utuun haalaan humna qabaadhe kitaaba barreesse ana rabbiin na ergesiin jedhe namoota hordoftoota baay'ee qabaadhe. An ergamaa rabbiiti yoo siin jedhe namoonni baay'een fudhachuu danda'u. Fakkeenyaaf amma quraana kutaa quraanaa yoo fudhatte Nabiyyuu Muhammad iddoo tokkotti raajii tokko hojjenne kan namoota fuulduratti jechuudha. Waan raajii Laa isa kana nagaafadhu malee ofii kan keetiin dubbatin, okay? Nagaafadhu malee ofii kan keetiin dubbatin. Raajii yoo barbaadde raajii as taa'eetiin raajii Nabi Muhammad alayhi salaam dubbatan dhibba sii lakkaa'uu danda'a. San nagaafadhu, okay? Hin barsiisiin itti nagaafadhu. qoyka akkas yoo jette amma na waamtanii deebitanii waachuu fakkaata. Akka gaafan akkasiin jedhu fakkeenya sii kenna. Dubbii gaafa dubbatu immoo fakkeenya yoo qabu ta'e hedduu nama deebisuu bara. Fakkeenyaaf yeroo siin jedhu amma akka ragaatti dhiyeessuu akka dandeessu keessaa kutaa quraanaa keessaa iddoo tokkotti ragaa akkasii dhiyeessuun waan danda'amu natti fakkaatu. Yoo dhiyeessites ni fudhamee fakkeenyaaf iddoo tokkotti raajii akkasii godhan jettee kutaa quraanaa keessaa yoo naaf eeruu dandeessaa? Ayyee. Jechuun akka yaadaatti Yeroo takka maaf hin dhageeffannee ati maal naqoma qabdaa meeti? Tayyib waan raajii dhagaafatte wannan si gaafadhe bisa kana quraanni dhugaa ta'uudhaaf maalidha siin jennaan ani yoo lafa ka'ee nabiyyiidha ofiin jedheetiin wanna jedhe danda'a jette osoo silaa ka yaalan taateetiin bokkuu dandeessa hundi isaa warri akkas jedhe guutuun ni bade sababni isaadha nabiyyiin tokko oguu dhufu nabiyyiin lafaa ka'ee akkanuma dhufaa miti si galtee seera qaba mataa isaadha jechuun tokkoffaadha seera san keessa wanna rabbiin ragaa irratti dhaabee rabbiin namaaf erga malee nabiyyi tokko oguu ergu lafumaa ka'ee tuman tokko mataa fedhatee yoo dhufee ani nabiyyi dhufiin jedhe callisee tuman namni wayiidha bar osoo ani waaqa jettee namni si waaqa sun dhabamu beeki. Namni si hordofeedhaa miti isa kanaa miti nabiyyoonni gariin kan namni hordofu tokko illee hin jirre jira. Yesuus Kiristoos mataan isaadha barattoota 120 qofa qaba bar macaafa keessatti jechuudha. Nuti kanaa miti bar isa kanaa miti karaa nabiyyummaa ittiin mirkaneessu. Namni baay'atee hordofee xiqqaatee guddate kanaa miti karaa ittiin mirkaneessan ka tokkoffaadha. Dhugummaa isaati haala isaadha kan duraan ture amala isaadha kan duraan seenaa inni qabudha. Lammaffaadha ammoo erga dhufeen booda maal akka hojjete san keessa raajiidha. Raajiidhaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyi tokkollee kan hin jabeessin hin jiru. Raajii wagguu siin jedhu wama wahiidha waan namni aadii namni kamiyyuu hojjechuu danda'u sun taane waan nam tokko hojjechuu hin dandeenye waan nam tokko addunyaa irratti hojjechuu hin dandeenye yeroo sanitti rabbiin nabiyyi sanitti kennaa jechuudha. Raajii wal fakkaatu miti raajii garagaraa kenna. Waan ummata yeroo sanii jiru dadhabsiisu itti kenna rabbiin. Fakkeenyaaf amma yeroo Muusaan Nabiyyi Muusaan alayhi salaam dhufu digimtitu dachii falfalatu yookaan sihirii dalaguutu dachii kana fudhatee ittiin ture. Saati san keessa Muusaan dhufe jara injifatee jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo dhufu hikiminnaa yookaan ammoo waa'ee fayyaati wanni addunyaa keessa faca'ee ittiin ture. Yesuus Kiristoos du'aa kaasee namoota jaamaa ta'anii dhalatan fayyise saniin injifatee jechuudha. Nabi Muhammad ammoo alayhi salaam yeroo dhufu waldorgommii afaaniiti yeroo qaroominna afaaniiti keessattuu afaan arabaadha jechuudha. Saniin illee quraana injifataa ta'eetiyyuu san biratti ammoo raajii garagara Nabi Muhammad kan lakkoobsan qabne hojjetanii jiran. Quraana keessa naa kenni jettee mi'aayyi quraanuma keessa sii kenna. Raajii tokko lama miti raajii baay'iseetuma sii kenna achi booda ni qeebaltuu san ilaallata. Tokkoffaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala iqtarabat as-saa'atu wa inshaqqa al-qamar. Jiina iqtarabat as-suura 57 farra. Qiyaamaan iqtarabat as-saa'atu jechuun شنتبه أفراف عليه اقتربت الساعة جتشون دوبا قياما دياتتي وانشق القمر جيني دوي جد رب سبحانه وتعالى جيني دوي كان جدكم ملت سبب نبي محمد عليه الصلاة والسلام رب كرة تنف دوي رب سبحانه وتعالى إذا كان جيني بكلمة تدان دوي جديتين دبتا نبي محمد عليه الصلاة والسلام رب كرة تنف سورة كم؟ سورة شنتبه أفراف آية لما آية تقفال سورة شنتمي لم آيات من وبس سورة كم بقولنا بسام هاي سيبا سوكي سورة شنتمي أفر توك الله يا الله Nu garsiisi viidiyoo nu godhe. Viidiyoodhaan si agarsiisumi? سورة كم نودب بسيباسي أفعل غلط Okay, viidiyoodhaan si agarsiisa. Afaan Oromoo. maal yeroo maal baastee dubbiste kun nama fudhaa bara suuraa natti himtaan illee nan dubbisa baase. Akkas.
أرجو جرت أساست ملتها أيوة afaan oromoo قيامان كلويته جينس لما تدو Lakki bara أدان دو هي جدتين دبتا hadiisan jenne awwal qaasim wantoota حديثا متي بركوني قرآن مال تاتنا كم قبضة تنمت شو قرآن سيبان إبر قرآن مال إبر حديثا متي كون حديثا جنة جرا حديثا ما في فرن ياتي حديثا قرآن حديثا مال غرغرو بقى بس afaan oromoo isaa dubbisi kaa afaan oromoo isaa أفان amma أورمو ganaa تيسي hiikuu دبسو bira جرا يا إلهي سجلين كي يجرا جو nagaama jedhu أيوة Sirri سجلين jira أفان ustaas أورمو sirri تيسي jira. دبسي إلا كون أفان أورمو تبر كوني أفان كوبي أفان أورمو تكون أرجو جرت أسا ماكينة كيس جرا ده مجرا سبا سني بيا شارك نسو جودي فام أوكي namni nu dubbisuu danda'u hin jiru namni qophaa'ee jiru fakkeenyaaf Maal isaanuu si dubbisaa أنا jiranii mi دبسة fayyaa qabdaa? ما أفان أورمو تبر أفان أورمو ده دبستن بيتو مو أنت نقول مامي فيا Beekaatis أرجو جرت أسا jira تستمو لا تجرا أسا يا مان ni كروت jiraatu جينس لما أدان دوي جريتين دبتا dubbisii أيوة يرو maaliif تكمي beekamtu والناس يبان أيوة أيوة تفسير فين تفسير أيوة أنجلي فأكون عربي فتاة جنة واكنا Qaba. بنا Qaba. إنجلي فيون Bifa كمان qaba. Isumatti tokko ترانسليت kan jira. إنك باري وانا إنجلي Gaafa فا ayee gadi xiqqaate. مي تفسير كي يسون إنك باجوا وباس أنا رانغ في تدرانا سكنا نقول ولا تفسير أيوة ست ملتين تريمي بو إلا كون أرجو جرتامي تيسا يو ست ملتين جراتي بسم الله أسيبنا إردب أيوة hin joojo يا من كلوفت جينس لما تدان دوي كجرو كان أرجو جرتا سا جي ست ملتين qiyaamaan kaaroof cochoota beektaatiin cochoon naqaan naqamaa أتجالي jiru سميرو تكا ماكينة كيس وان جرو في دي فم أتي دبلا دوب بسيرو تكا جلت تنجلي فم بازا وانا وسيرين فسي رحمه الله تعالى مقاسير إيه جلت تبر إنجلي فانين جرامي أيوة أوكي أرجو جرتا دبلا يو إنجلي فان برباد إنجلي فسيبا سوف تريجو مي مصطفى طيب كيف يعني تولد وانا نقابو كون كيسان كون ايوه على كل حال اني كون انجلي فانسي باسو تريجو وانا توكو ان شاء الله يونو باسي ميسي في النار انجلي فان توكو سي باسو دافي اتواني وانا نجن بجتش تفسير وان كان رتي كنا ميسي نجو دافي امولتو سا In mul'ata ustaas sirri mul'ata iyyuu. غربان مان دبي فنيري Beekaati. Amma keessa deebi'ee دبي jira ابدي iyyuu. باسي ميو سيف يو سيف ميجاتي باسي مي ماكينه كيس جرا وان تيفي جوالك يبرن جو Hayyee. Okay. دونغولا Ibnu Kathiir immoo bagawii baasu. ابن كثير رحمه الله تعالى اتباع استاذ Hayyee. Ingiliffa sana ilaala. Ilaala bifarraa qaba. obboleeyyan koppilinkii gochuu hin dagatina. Baarakallahu fiikum. Tafsiir. Ibnu Kathiir. Rahimahullah. ان جرامي تي ساجرتاتي دبلا جلالي تيموجان اي سكن برا Kun wanti ustaaz baaseera. ايوه بقى بعد ايوه ايوه الفجر اقتربت الساعة وانشق القمر
ايوه باسمه بروكي يعني ودبس أدابدي ايوه ارجو جرتا سكونو كوي انو باسجرا انا قد سوكان انو باسجرا يوم لا تفهمي بسم الله انو باسجرا انا قد سي ارجو جرتا متيسا وان كررت ابن كثير رحمه الله تعالى مال جنك دبتن سرت الان جيني بكلمه تدان كدوه جيني بكلمه تدان دوه بيچچجرو سن رتي ونكون كان ارغمه اصون زمان نبي محمد عليه الصلاه والسلام جيران سني داجدا حديث متواتر جچون حديث نموني هدون اوديسنين جداما جيني علاقة قرآن سيفي ديما تفسير جاتشون هيكا قرآن سيفي دو جرا أتاكتم وادو بسنين بيك تمواتي يا بكا دابدي إيسا والقاسم أكاغوتو إيس بكار أيه يو أكستاتي وانا سينجدو يا دبلا يو أكستاتي بكا أكا كان بفكنا يو كديم تتاتي يرو تكنا دقيفد بفكنا يو كديم تتاتي ندقيفدو كاقوبز بفكنا يو كديم تتاتي جيتشون أمانتي كريستانا قوتو من قوتو تكيسا بي أچبودا نوجينا سوي مالف سينجر سفكات مالف سينجر مالف نانجر تجري مي أكنا غانا سومنوف مالف سينجر سفكات مالف سينجر سفكات كتاب وانجيل وفرات وانجيل ما توسفاتو بريسي ماركوس فاب بريسي جرى كان بريسي مالا يسوسي ميت كان بريسي يو دابدي جرى كون سينا بريسي وان دورا دبري بريسن اوكي وان دورا دبري فكينيا فما حديثا فرادو سينا فرادو قرآن فرادو قرآن كيسا وقوسي في دمو ننجر ووجدتي ati waan nabi Muhammad alayhi sallam jedhan ufi isaaniiti waan hojjetan waan barattoonni isaanii da arganii nuti argine bira jirra waan jedhan hin fudhadhu hojjette maatii hosin akkam fudhatte keessaa bahuu qabdaa bara kiristaanummaa keessaa إيران وجد يوغافي دي eenyu na wajjin haasa'u jira dabalaa na wajjin dubbadhu haa taraa kan kee Bro koy dhaggeeffadhu koy amma yeroo akkasiin jiru akkasiin maal seete beektaa hadiisa sayfii daifa kan jedhe nabiyicha moo beektota seefii miti sahiyaa fi daifa jedhu daifaa fi sayii kan jedhe beektota islaamaati moo nabiyyicha لا سيئة ضعيفة جتشون وأنا نبي محمد دبتني باري بل دبتي ميتي kan akkas jedhe سيئة جتشوني مال جتشون بيكتي ندقي فدوكا akkanatti kaa koy kan akkas jedhe amma ni sanan beekaa warri hiika sanatti hin jenna hiika isaa waan dubbisee beekuuf أيه يو بيكتي نتي ما يصير كيف فتاتي أنا دبت شو ناجي ممكن جرتو دبت أيه مال جتشون أمي سيئة جتشون ضعيفة جتشون يو بيكتي نتي سيدا كيف فتايو sirrii fi dadhabaa jechuudha yookiin immoo inni sun ragaa maal jechuun sirrii fi dadhabaan kun bara arabii fa tiraazileet godhi siin hin jenne bar guutummaa isaa sitti muufeete akka dhaggeeffadhu sayya jechuun maal jechuudha mee sayya jechi jedhu maal jechuudha sayya jechi jedhu maal jechuudha namoota lamaa fi isaa oliin kan gabaafame yookiin immoo daayirektii nabii eessarraa baratte ati eessarraa baratte waan akkana eessarra jira way na dhaggeeffanne gaa bakka dhiisee bahu yoo eessarraa baratte waan ani addunyaa keessatti akka ani kunoo barataa islaamummaati barataa muslimaati waan ati jettu kana guutuu dur daa'imummaa irratti kan cane eessarraa fidde ati ragaa bakka kana eessarraa fiddeera fudhachuu yoo hin barbaanne inni isa malee akkam seete beektaa tam yaa eessarraa fiddeerte isa jette kana sayya jechuun akkana jechuudha ka jette kana eessarraa fidde carraa dhaggeeffachuus nuu kenne gaa fakkeenyaaf hammati sayyi yookiin daifa kan jedhe beektota islaamaati moo nabiyyicha moo eenyu kana sayya jechuun maal jechuudha waggoon si ibsa jedhu hin ta'uu jette okay gaaffii si gaafatan hin ta'uu dhiisii jette gaaffii si gaafatan eessa argatte mee naaf himi ati sayya jechuun nama lamaa fi lamaa ol ka odeessa ka jettu kan eessaa fiddeeta sitti muutti hin jira baraan gabaabsee sitti muu jee maleessa gabaabsee eessaa fiddee natti himuu jirta ati kiisii kan kee keessaa himoo kombortaa keessaa himoo mana keessaa fiddee moo kitaabarraa fiddee moo macaafa qulqulluu jedhamoo quraana jedha eessarraa fiddee an dubbisee bira ga'uu hin danda'a bar kun dubbisee eessarraa fiddee dubbisii waan dubbiste san naa himi siin jechuu jira baran eessarraa fiddee eessa baratte isa kana ati sila nama biraa dhaggeeffadhu itti loltaamini ani ammaaf dhaggeeffachuu didda an si dhaggeeffadha eessarraa fiddee siin jedhe si gaafadhe malee yoo na himte si dhaggeeffadha amman kunoo amma daqiiqa 5 si dhaggeeffadha kitaaba baasiiti akkana akkana ka jette san mee bakka irraa fiddee ibsee jee si dhaggeeffadha kunoo ibsi garuu waan an jedhe kana situ deebisee na gaafate malee nikkoo gaafa si gaafadhe dhiifteeti kan biraatti deemtaa fakkeenyaaf say yookiin immoo daifa kan jedhe nabiyyicha moo beektota islaamaati si gaafadhe ayye si ibsaati na dhaggeeffadhu oguu siin jedhu situ na dide si ibsa amma min dhaggeeffadhu akka nama hin beeknetti na gaafate malee nikkoo sirriitti na dhaggeeffadhu ayye eeywa sayya jechuunii fi daciifa jechuuni nabi Muhammadii fi ebalu murteessee osoo hin taane nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam namni maal jedhaniitiin dubbatan jalqaba
namni hadiisa tokko jechuudha namni hadiisa tokko kan kijibaan isa bira ga'e fuudheetiin odeesse inni tokko warra kijibeetii jedhan kijiba irraa nu baqachiisan hadiisni garagaraadha hadiisni hin taane akka nu bira ga'u duruma himan nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam rabbi illee subhaanahu wa ta'ala suuraa al-hujuraat irratti waggu dubbatu yaa warra amantan jedhe yaa warra amantan yoo dubbiin koo isinitti dhufe dura hubadhaa adda baafadhaa jedhee rabbitu nu ajaje nabi Muhammad illee miti beektota islaamaati illee miti rabbitu adda baafadhaa eenyutu isiniif fidaa jira eenyutu nutti fudii jira dubbii kana jedhaati adda baafadhaa kanuun jedhe rabbiidha ajaja rabbii san guutuudhaaf jecha nuti quraana irraa jira kutaa hadiisa akka fakkeenyaaf amma kana rabbumatu da'ifa yookiin sayidha nuun jedhe ka jedhu sana akka jedhe kan mucaa wannan si jedhe mee siruu badhu afaan oromoon jedhe kana afaan oromoon jedhe kana mee siruu badhu dura bakka isaa wajjin afaan oromoodhaa hubachuu danda'a yeroo takka mee dhiifama wajjin ragaan qabu taanaan fudhu waan ta'eef qofa maaliif seete beektaa sayi yookiin da'if ka jedhe rabbumatu akkas jedhe nabiyichaan yoo ta'e waan afaan oromootiin dubbadhe mee xiqqoo siidha xiqqoo sina hubadhu mee xiqqoo si adaraa kan bakka biraa yoo himi siin jedhu mee xiqqoo sina hubadhu mee xiqqoo misiidha mee dabala yeroo takka mee tara gaaggee xiqqoo sina hubadhu yeroo an himii siin jedhu ati nimtu yeroo ati ammoo si gaafadhu waan tokko nimtu yeroo an dhageeffadhu siin jedhu dhageeffadhu akkam si goona falli kan kee maali yeroo takka mee si xiqqishu wayii dhageeffadhu okay wannan siin jedhe akkasiidhaa miti صحيح ضعيفة ونجدامو حديث صحيح ضعيفة قفتي ميتي بكيدو تدان قودم حديث صحيح ضعيفة جتشون كوني أفان عربي فاتي صحيح جتشوني كم فودة مجتشو ضعيفة جتشون كان فودة من جتشو أين تدان باسي كجدو أين تدان باسي كنجدو بيكتو تسلامة تدان باسي لقار أين تتجاجي أكنو تدان بافنو أين تتجاجي ربي تتجاجي سنجتشو جرا أفان أروموتين سورة فتمي سقلافة رجلا سورة فتمي سقلافة آتكو الألم الرجل yoo dubbiin koo tokko isinitti dhufe isin adda baafadhaa dubbii san jallisaniin dubbatinaa jedha kanaaf nuti muslimtoonni wagguu dubbiin takka nutti dhufe nabi Muhammad akkana jedhan yoo je'anii dubbatan jechuudha nabi Muhammad akkana jedhan jedhee nam tokko yoo nutti hime hin gaafanna eessaa fiddee yaa kabbada eessaa fiddee yaa baqqalaa jennaan ebalurraa dhaga'ee jedha ebaluun sun eenyu jennaan ebaluun sun ebaluudhaa jedha inni hoo eenyurraa dhaga'ee jennaan ebalurraa dhaga'ee jedhan inni sun eenyudhaa jennaan achi booda yoo namoonni hadiisa san odeessan namoota bebbeekamoo namoota amantummaa qaban namoota barreeffatanii namoota waa qabachuu danda'an yoo taate hin fudhanna irraa dubbii fudhatamu jechuun sayya kan jedhamu isa kana da'iifa jechuun ammoo yoo namni shakkamu keessa jiraate fakkeenya baqqalaa wahii kitaaba hadiisa qabachuu hin danda'u hin dogongora kabbadaa wahii ammoo ni kijiba kabbadaan lafaa ka'ee nabi Muhammad akkana jedha yoo nuun jedhe laa kabbadaa dubbiin kun sirriidhaa miti yaa baqqalaa dubbiin kan keessirra deeffamaadha laa hin fudhannu jennee dinna jechuudha da'iifa kan jedhamu isa kana okay malee kuni sayya da'iifa jenneetiin muslima addaan qoodee fedhuma ofiitti namni addaan qoodaa miti namoota amanamoo irraa yoo nutti ga'eef kan fudhatamu sayya jedhama namoota lallaafu namoota shakkaman irraa yoo nutti ga'e immoo da'iifa jennaan hin qeeballu jechuun fudhannu jechuudha namoota irratti hirkata namoota hadiisa san nutti geessan irratti hirkata hadiisa qeebaluu fi dhiisuun illeen malee namnummaan fedhe wayii amma farhaan lafumaa ka'e farhaan amma na bira jira lafumaa ka'e kana hadiisni kun dasna jedhe sayya jedhaan kun ammoo da'iifa natti hadiisni kun dasna hin jenne da'iifa jedhaan jechuudha miti okay osoo akkas taate silaa hadiisonni hedduun isaadha ka dasnama jedhu laal ka fedhe kan keetiin wal galu silaa da'iifa keessa jira bar da'iifa keessa jira namoonni garagaraa kijibanii waan gurguddaa dubbatan nabi Muhammad waan hin dubban waan dasnama jedhu faa dubbatan laal waan dasnama jedhu faa waan si mirkaansu garuu ammoo sanniin guutuu isaatu laa kunniin namoota amanamoo miti hadiisa kan nutti geesse jennee akkasitti ofirraa dhiifna sayyaaf da'iifa jechuun isa kana malee akkati yaaddu saniidhaa miti siin jechuudhaaf dubbii adda baafachuudha kan qeebalamu kan hin qeebalamne jechuun akkas hubadhu akkasitti. Tole kun dubbii waaqaa miti jechuudha beektota islaamaan kan murtaa'e haa ta'u yaa fudhadhe iyyuush erga akkas ta'e beektota islaamaan kan murtaa'e hin jedhin yaa goobas beektota islaamaan kan murtaa'e osoo hin taane nuti muslimtoonni jala gurreetti namoota hadiisa san odeessan addaan baafan gaafanna akka kiristaanaati miti kiristaanni Phaawulosin abbaa isaan beeku bar Maatoosin abbaa isaan beeku Phaawulos abbaan isaa eenyu hin beekan eessa dhalate hin beekan kalaas jaalala waaqayyooti jaalala fikir wassalaam akkasii miti nu biratti eenyutu odeesse hadiisa kana eessarraa nutti dhufe nama beekamaa taanaan nama abbaa isaa beeknu nama haadha isaa beeknu nama zarii isaa beeknu nama biyya isaa beeknu nama inni irratti barate beeknu qofarraa fudhanne nuti nama zarii isaa beeknu nama eessatti dhalate eessa guddate zarii akkamiiti Bukaarii keessa dhaqee ilaal tokkoon sitti maaniyyuu
Bukaarii keessa dhaqiitii am hadiisa kana ebaluutu odeessoo siin jedhan ebaluun kun gandi isaa akkan biyyi isaa akkan zaman akkana keessa du'e zaman akkana dhalate erga sana ammoo namni inni irratti barate ebaluunfaa barattoonni isaa ebaluunfaa jennee nama tokkoon zarii isaa beeknu waa hunda isaa beeknu malee hadiisa irraan fudhannu. Amma lafuma kana akka kiristaanaa Phaawulos abbaan hin beekamu. Kalaas mirkaanee jira. Waa Yesuusii dubbatee miti kalaas jennee akkasitiin fudhannu. Akkasii miti nu biratti. Okay? Kun seera Islaamaati. Kun alhamdulillah badhaasa muslimni qofti qabu. Namoota bebbeekamoo namoota amanamoo qofarraa hadiisni fudhatamu sayyaa jedhama. Kun ammoo maal jedhama daciifa jedhama. Kan namoota hin beekamne irraa nutti dhufee jechuudha. Akkasitti qabadhu. Eesha wal kaasimu waa amma si qoyyachu marraa gatuu fagaatiin achuma si gaaffii gafadha. Fakkeenyaaf quraanaaf hadiisii gamma erga akkas jette. Okay, nagaa keessanii dabaleen wattaa dabala. Yaa ijoo maaliif akkana wal jala banattan saa maayikii meeroo takka mo'aa dhiifama wajjin nam tokko chaageeffatu xiqqoo siillee hafuuraa baafatu. Amma dhaggeeffatu carraa yoo si kennuu baatan bareedaan akkuma sanatti isaallee nama gurguddaadha hundi isaa irratti fakkaata akka nama kabajamoodha. Ulfaadhaas illee gidduutti ammas walqaasee ammas waan biraan dabalee si gaafadhamee fakkeenyaaf amma kutaa quraanaa keessatti iddoo isaa yoo persentii dhibba argitanyaa ta'us baadhu 21 suuraa 21 lakkoofsa meeqa irraa akka ta'e hin beeku malee. Lakkoofsa 5 gaafadhu anuu si himee jira. Nabiyyichi jedha raajii gochuun siif hin kennamne ati deemee akeekkachiisii jedha. Hadiisa keessatti immoo maal jette mee? Ati raajii gochuun siif hin kennamne jedha. Laa akkas jedhu. Akeekkachiisaadha malee jedha. Quraana keessa iddoo kamitti nabiyyicha irraa iddoo tokkotti raajii gootee takka jedhu hin jiru. Ati raajii gochuun takkaa siif hin kennamne ati akeekkachiisaa. Siif kennee ture suuraa 54 haata tokko siif kenneetiin ture. Isa sana ammoo yoo namoonni miti lakki sirrii miti wanna ibsite awwal jedhiitii dubbadhu. Awwal kaasee malee siif kennee ture. Diini bakka lamatti akka nabi Muhammadiif jecha addaan dhoo'e siif himeetiin ture. Eessarra mee suuraa kamirra? Suuraa kamirra? Awwal kaasee jalqaba dursee sitti himeen ture. Ati raajii gochuun siif hin kennamne deemi akeekkachiisa. Suuraa kamirra waliin dubbifna kunoo harkaa qabaatee waliin dubbifna marra koo qabare. Hin jedhu kutaa quraanni akkas hin jedhu tasuma. Ana gaafachuu jirta baate. Waan tilmaamaan ati dubbatte ana gaafattaasa hin jedhu naan jettee. Suuraa kamirrallee sii dubbisaati kun jala galliixiiti kootu naaf himi malee hin jedhu naan jetta waan tilmaamaan dubbatte. Ni fitadha. Quraana keessatti qoddoo tokkotti ati raajii godheera ka jedhu tokko hin jiru bara. Yaa goobatanuu si kenneetiin jira. Siif ammallee siif dabala ammas siif dabala yoo barbaadde yeroo takka dhiifama wajjin ragaa wayiidha ragaa baasaatiin natti haasa'e okay? Waa baasaa irraa dubbachaa qoomee dhaggeeffadhu dura. Ati kan natti agarsiifte tuuteeyyuu raajiif mul'anni adda adda. Waan durti ganaa ta'u waan itti mul'atee fi raajiin garaagara. Raajii gaafa fuula namaa duratti sana gootee kun kana hiree kan ati dalagdu sun kana raajii mul'anni immoo kan biraadha. Waamtii ati dubbatte waan siin jedhe yaa dabala dhiifama wajjin ragaa naa kennaati naasa'e tilmaamaan hin haasa'in irra deebi'ee yeroo sadaffaadhaaf sitti haasa'u jira. Ragaa naa kennaa na wajjin haasa'in. Ragaadhaan yoo haasa'in yoo tilmaaman taate dhiifama wajjin gara mo'atti dabarse okay? Kanarra sin gaafadhu tilmaama dhiisi tilmaama yeroo biraatti deebita. Tilmaama bira kaa'i tilmaama yeroo biraatti deebita. Amma na wajjin wanni haa taasoftu ragaa qofa na wajjin haasa'e okay? Bakka qabsee beektaa ani kutaa quraanaa keessaa iddootti raajii godhe natti miijennaan natti muudidde. Suuraa 54 fa'aatu tokko sitti meetiin ture. Sawwajjinu ammoo sawwajjinu na dhaggeeffadhu mee dabala. Ussiin qoy quraanni maal jedha beektaa? Ati yaa nabiyyicha raajii gochuun siif hin kennamne. Deemi akeekkachiisa. Yaa aboo ragaa naa kenni siin jechuu jira dabala adaraa kan kee ragaa naa kenni sii dubbisaa makan. Ragaa. Ragaa naa kennee maal afaan Oromoon dhageessaa misaa? Bakka akka jiru san naa kenni ragaa. Baasee qabadheen dhufanee. Deemi qabadhu kootu yeroo qabattee dhufte natti haasa'e malee ragaan malee itti maal godhu na wajjin haasoftan. Kiisii kan kee keessa kaa'i waan tilmaaman haasa'amu. Wanni kun bakka wannaatiin bakka akkanaan haasa'anii miti bakka ragaa wajjin haasa'u. Na wajjin haasa'uu dandeetu fuulduratti illee. Daqiiqaa lama qofa. Eeyyuu deemi fudhadhu kootu malee ati na wajjin tilmaamaan hin haasa'in na wajjin. Waan beektu qofarra na wajjin dubbadhu okay? Moo